Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qabnu dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Amajjii 2025 yuuroon boondii Itoophiyaa waliigaltee mootummaan liqeessitoota waliin taasisan hordofee gatiin isaa dabaluu Biloomberg gabaase. Hoogganaan abbaa taayitaa saba himaa Itoophiyaa hooggansa qaban irraa kaafamuu himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo leenjifamtoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuu hime. Kan jedhuu fi waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa maqaa sakatta'insa jiruun bobba'an irratti tarkaanfii fudhachuu ifoomseera. Kirkirri lafaa reektaarii iskeelii 4.5 qabu naannoo Tigraay fi naannoo Affaaritti dilbata mudachuu himame. Mootummaan naannoo Affaar Tamaraatti konkolaataan godaantota fe'ee imalaa ture galagaluun lubbuu namoota 22 darbuu himan. Manni maree nageenyaa Yuunaayitid Neeshin qoraa rifachiisaa waameen hoogganaa olaanaa dhaabichaa Antooniyoo Guuterees bakka bu'uun Roosmeerii Dikaarloo ibsa dhaabichaaf ibsaniiru kan jedhu bal'ina odeeffannoo keenyaa keessatti argattu. Kabajamtoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa kanneen chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jechaa oduun kunooti. Amajjii 2025 yuuroo boondiin Itoophiyaa waliigaltee mootummaan liqeessitoota waliin taasise hordofee gatiin isaa dabaluu Biloomberg gabaase. Boondiin doolaara miliyoona 1 kan biyyattiin ofirraa kaffaluu dadhabde kun akka lakkoofsa sa'aatii London ganama keessaa sa'aatii 4 fi daqiiqaa 26 saantima 2.61 dabaluu ture irraa gara 110 duwwaa 9tti ol guddateeraa jedhe. Daballiin gatii kun kompoonii olaanaa boondii haaraa kanfalamuu fi saffisaan jalqabamuu kun waliigaltee haaraa keessatti kan hammatamedha. Itoophiyaan jalqaba bara 2024 irratti liqa dhibbantaa 15 hir'ina ergaa agarsiiftee booda boondiin haaraa doolaara miliyoona 850 liqeeffachuu fi karoorfattee jirti jedhe ibsi kun. Amajjii 2 kan dhaabbata seeraa addunyaa kan gorsa seeraa abbootii liqa mootummaa fi dhaabbilee kennu White and the Case LLP jedhamu kunis boondiin bara 2029 dhala dhibbantaa 6.25 waliin kan kaffalamu yoo ta'u bara kana hanga adoolessa 15tti kaffaltiin ijoo jalqabaa doolaara miliyoona 350tti kanfalamaa jedhame. Waggaa 2 booda ammoo maallaqni wal fakkaataan kan biraa kan kaffalamu ta'uus himameera. Akka ogeessi gabaa kaapitaala Dubaay jiru Ismaa'eel Meherez himanitti waliigalteen akkanaa iftoomina gahaa fi kaayyoo fandii maallaqaa addunyaa waliin kan wal simuu fi mallattoo gaariidha jedhan. Haa ta'u malee investorotaa fi wanti hunduu furameera jechuun hin danda'amu jedhan. Itoophiyaan waliigaltichi waliigaltee addaa liqeessitoota biyyoota lamaanii waliin taasifameen galma sagantaa liqeessitoota Waashingiteenii fi haalawwan gurmaa'insa haaraa kan ibsu ta'uu fi dhiituu isaa ilaalchisee deebii dhaabbata fandii addunyaa fi koree liqeessitoota irraa eegachaa akka jirtu ibsicha dabalee ibseera. Waliigaltichi itti fufiinsa liqa deebisuuf tarkaanfii barbaachisaa ta'u dubbii himaan dhaabbata fandii addunyaa himaniiru. Guyyoota itti aanan keessatti kaayyoo fi ulaagaa sagantaa dhaabbata fandii addunyaa deeggaramuun waliigalteen kun ni madaallaa jedhaniiru. Itoophiyaan bara 2024tti IMF irraa liqii doolaara biliyoona 3.4 waliigaltee taasistee turte. Akkasumas mudda keessa gamaggamaa arfaffaa irratti waliigaltee sadarkaa hojjettootaa irra gaameera. Koreen Itoophiyaa Aid Komitee jedhamu kun kan dhaabbilee faayinaansii Ameerikaa fi Awurooppaa of keessaa qabu ibsa wiixata kaleessaa baaseen haalawwan faayinaansii waliigaltee kana keessa qajeelfama ibsaman sagantaa IMF Itoophiyaa waliin kan wal simu akkasumas ulaagaalee liqeessitoota wal madaalu akka danda'u amantaa qabaachuu ibseera. Qabeenya alatti ergiin irraa argamu liqii argachuu irratti ammoo haalli waliigaltee kun Itoophiyaa meeshaa bakka liqii bu'uu danda'aniin BRI jedhamu fayyadamuun alergii gaarii ta'e hanga bara 2037tti erguun liqii doolaara miliyoona 180 liqa dabalataa argachuuf karoorfattee jirti. Tooftaan akkanaa kun biyyoota addunyaa keessatti kan beekamu yoo ta'u fakkeenyaaf biyyi Suriname jedhamutti waggaa 3 fi liqa olaanaa keessatti erga kufteen booda bara 2023 tooftaa kana fayyadamuun boba'aa gara alaatti erguun liqii irra jiru hunda kaffaluuf dandeessee jirti.
yeroo sana biyyattiin xiqqoon Ameerikaa kibbaa keessatti argamtu kun boondii waggaa 10 kan doolaara miliyoona 660 dhala dhibbantaa 7.9 waliin kanfaltee turte. Itoophiyaan biyya alergiin bunaa fi warqee gurguddaa kan qabdu yoo taatu bara baajataa darbe warqee irraa dhibbantaa 60 dabaluun kunis biyyoota oomishaa kana fayyadaman kanneen akka Gaanaa fi Afrikaa kibbaa fayyadeera. Akka odeeffannoon baankii biyyaalessa Itoophiyaa irraa argame mul'isutti Itoophiyaan bara baajataa darbe hanga baatii adoolessaa warqee irraa doolaara biiliyoona 3.45 fi buna irraa ammoo doolaara biiliyoona 2.65 argachuun ifoomeera jechuun Addis Standard ifoomseera. Ilma gootichaa Koloneel Abdiisaa Agaaf kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee mana jireenyaa kennaniifii jiru. Har'a aadde Adaanech Abeebee kantiibaan magaalaa Finfinnee namoota dadhabootaaf biyyaaf oolmaa guddaa oolaniif mana jireenyaa 881 dabarsanii kennanii jiru. Namoota mana kana argatan keessaa ilmi gooticha Koloneel Abdiisaa Agaa ta'an Eeliyaas Abdiisaa isaan tokkodha. Kabajamoo obbo Eeliyaas warra mana jireenyaan yaadataman keessaa tokko ta'uu keessan isaan tokko yoo ta'an gara fuulduraattis gootota biyyaaf oolmaa guddaa oolaniif kun jalqaba otoo hin taane jabaatee itti fufuu qaba jedhan jiraattonni kutaa biyyattii garaa garaa keessa jiran. Muddee 27 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti balaa abiddaa yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Naqamteetti mudatee ture deeggarsa qaamolee garaa garaan taasifameen to'atameera. Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti balaa abiddaa doormii barattootaa gamoo bilookii 629 darbii 3ffaa irratti ka'een tumsa qaamolee barattootaa fi poolisii federaalaa fi hojjettoota Wallaggaa yuunivarsiitii waliin ta'uun akkasumas tumsa bulchiinsa magaalaa Naqamtee balaa tasaatiin ta'uu koominikeeshinii Wallaggaa yuunivarsiitii hime. Balaan uumame kun akkamiin akka uume qoratamaa jiraachuu FM 89.3 koominikeeshinii Wallaggaa odeeffachuun gabaaseera. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon miseensota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuun gara waraana ofiisaatti makuu hime. Amajjii 4 2026 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa Oromiyaa humna haaraa yeroo dheeraa leenjii siyaasaa waraanummaa qaraa ture eebbisiisee dirqama itti aanuuf bobbaateen jira jedhe. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa kana booda torbaniin miseensota haaraa waraana bilisummaa Oromoo leenjisuu itti fufna erga jedhanii booda miseensota haaraa dhibbootaan lakkaa'aman leenjisanii bobbaasaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen waraana mootummaa maqaa sakatta'iinsa jedhuun bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhachuu hime. Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ganda Tooshimee iddoo Guulxii jedhamutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon guyyaa har'aa waraana sirna bilchiginnaa PP irratti fudhateen loltoota mootummaa maqaa opereeshinii jedhuun bobba'an irratti waboon tarkaanfii fudhateen hedduu isaanii du'aa fi madoo jajjabaan adabee jiraan jedhe. Gama meeshaan qawwee akaamaa 10 bireenii 1 fi qophiilee waraanaa irraa hiikee dantaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu hime. Itti dabaluun lolli hanga xumura garbummaa jalqaba bilisummaatti itti fufa jechuun himanii jiru. Injiinar Daani'el Gammadaan akkas jechuun waa'ee dhimma daldaltoota suuqii hojjetan qaamota mootummaatiin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun qaamota nageenyaatiin gocha suukanneessaa irratti raawwatan keessaa Oromoo rifachiise qabsaa'aa mirga Oromoo kate Injiinar Daani'el Gammadaa yookiin kara deemaan akkas jechuun barreesse. Biyya kanaaf safu maal gara jabummaan amma kana ga'u jechuun bifa gaaffiin barreesse. Arsii ba'aa ona roobee inni jiru hin jiru jettaniire. Namni keenya bara kana namuma keenyaan badduu ba'e sirni garba gootee nama ergattu abbaaf haadha ofiitti garaa nama jabeessiti. Namuma keessaa nama baasti obboleessaaf obboleettii qullaa nama dhaabachiisti. Kun bara keenya keessa ooda argine. Raajiitu araddaa nu seene. Gujiitti nama morma kutanii mooraa hospitaalaa bakka uummanni argutti ilma uummataa fannisu. Wallagaa keessa marfata yookaan addabaabaayii irra dhaabanii addaanyi kilaashii itti shaakalu. Harargeetti haadha daa'imaa 2 garaatii qabdu dhiiga ishee dhangalaasanii taa'anii ilaalu. Kunoo Arsii keessa ammoo akka namoota
ammoo akka namoota lamaa mukaan fannisanii erga itti roorrisanii booda fannoo irratti lubbuun taphatu jechuun barreesse. Itti dabaluun namoota fannifaman kana maqaa isaanii obbo Ahmad Biilloo, obbo Tuujii Umar jedhamu. Taateen badaan kun godina Arsii Bahaa Ona Roobee magaalaa Saddiqaa keessatti raawwatame. Gurguddaan magaalaa Saddiqaa fi hawaasni rifaatu guddaa keessa galuu darbee ilmaan isaa afaan Oromoo dubbachaa cancala itti banatanii isaan arguu balfeera. Namoonni fannootti Oromoo ol baasan kun yeroo dhaabbatanii abbaa keessan fannoo irratti ilaaltan maaltu isinitti dhaga'ama? Isa abbaaf haadha kee fannise isiin jedhu kanatti qoricha qottumoo abbaaf haadha kee fannisuutu sitti salphata? Walumaa gala uummanni Arsii rakkoo ulfaataa dubbachuun nama yaaddessuu keessa jira. Yoo barbaadan mana amantaa yookaan masjiida keessatti abbootii keenya galaafachaa jiru. Namni Oromoo jaallatu Arsiitti maqaa qaba. Maqaa ittiin waamamu sanaan ammoo ni gorra'ama. Adaraa ilmaan uummata kanaa taatanii dhiigaan harka hin dhiqatinaa. Dhiigni du'a tokkoo itti harka dhiqannaan nama irraa hin ba'u. Sirni ni kufa. Uummanni itti fufa jechuun dhimmoota tibbana Arsii Bahaatti namoota lama akka nama gaagura kanniisaaf fannisuutti daldaltoota suuqii fannisan qaamota mootummaan morman jedhamaniin fannifaman irratti barreesse. Kirkirri lafaa reektaar iskeelii 4.5 qabu naannoo Tigraay fi mootummaa naannoo Affaaritti mudate. Amajjii 2026 kirkirri lafaa reektaar iskeelii 4.5 ta'e dilbata galgala naannoo sa'aatii 11:05tti naannoo kaaba Itoophiyaa keessatti dhaga'amu jiraattonni Tigraay akkasumas kutaalee ollaa Affaar dubbataniiru. Akka oduu gabaasaan Addis Standard Maqaalee jiru ibsetti kirkirri kun Maqalee qofa osoo hin taane magaalota Tigraay kanneen akka Adigiraat, Aksum, Shiree, Maayichaa'uu, Waqiroo, Adii Gudem, Edagamuusii fi Aduwaa dabalatee guutuu Tigraay keessatti bal'inaan dhaga'ameera. Akkasumas kutaalee hedduu naannoo Affaar keessaa ciminaan akka dhaga'ame jiraattonni ibsaniiru. Dhaabbanni qorannoo kirkira lafaa hordofu Volkaanoo Diskoover akka beeksisetti kirkirichi reektaarii iskeelii 4.5 ta'uu galmeessuu ibse. Maddi kun akka ibsetti ka'umsi kirkira lafaa kun kaaba ba'a Maqalee irraa fageenya kiiloomeetira 60 irratti argama. Hanga gabaasi kun qindaa'etti miidhaan lubbuu namootaa yookiin miidhaan qaamaa qaqqabe akka hin jirree fi raafamni lafaa kun naannolee hedduu keessatti sodaa fi jeequmsa yeroo gabaabaa uumuu isaa maddi keenya gamasii Addis Standard himaniiru. Kaaba Itoophiyaa keessatti waggoota darban keessa sochiin kirkira deddeebi'ee mul'achaa jiraachuu kan yaadachiisudha. Ji'a waxabajjii bara darbe keessa kirkirri lafaa cimaan wal duraa duubaan Tigraay fi Affaar rukutee namoonni 43,000 ol gargaarsa namoomaa akka barbaadan Daayirekteereetii waliigalaa eegumsa siivilii fi hojii gargaarsa namoomaa koomishiniin Awurooppaa ibsaa turuun isaa ni yaadatama. Mootummaan naannoo Affaar Samaraatti konkolaataan godaantota seeraan alaa fuudhee imalaa ture garagalee namoonni 22 du'an. Amajjii 2026 naannoo Affaar magaalaa Samaraatti balaa tiraafikaa mudateen namoonni 22 du'uun biiroon koominikeeshinii naannichaa beeksise. Balaan kun har'a barii naannoo sa'aatii 11 kan dhaqqabe ta'uu kan ibse biirichi balaa kanaan namoonni 30 miidhaa cimaa 35 ammoo miidhaa qaama salphaan irra erga ga'ee booda amma hospitaala Diibtuutti yaalaarra jiraachuu ifoomseera. Ka'umsi balaa kanaas konkolaataa godaantota faddaaltotaan gowwoomfamanii biyyaa ba'uuf ittiin imalaa turan magaalaa Samaraa keessatti marfata irratti garagaluu hordofee akka ta'es obbo Mahammad Alii Baayidoo hoogganaan biiroo koominikeeshinii Affaar ibsaniiru. Obbo Mahammad ammatti balaa kanaan lubbuu namoota 22 darbuu kan mirkaneesse yoo ta'u miidhaa cimaan namoota hedduurra qaqqabuurraa kan ka'e ammas lakkoofsi namootaa du'anii dabaluu mala jechuun akeekkachiisanii jiru. Mootummaan naannoo Affaar namoota balaa kanaan du'aniif gadda itti dhaga'amu ibsee dargaggoonni dhoksaan biyyaa baafamuuf saaxilamuu irraa akka of qusatanis dhaamaniiru. Hoogganaan abbaa taayitaa saba himaa Itoophiyaa taayitaa isaanirraa kaafamuun dhaga'ame. Amajjii 2026 hoogganaan abbaa taayitaa saba himaa Itoophiyaa Saamson Mokonnon itti gaafatamummaa aangoo isaanirraa kaafamuun ifoomeera.
Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 8ffaa boruu gaggeessuunis kaadhimaa abbaa taayitichaa gaggeessuuf dhiyaate muudama isaanii mirkaneessa jedhameetu eegama. Waggaa darbe muummeen ministeeraa kan muudaman Saamsoon Mokonnon maaf aangoo irraa akka kaafaman hanga ammaatti wanti ibsame hin jiru. Muummeen ministeeraa Abiy Xaaliyaa muudamaa kaleessa miseensota mana maree bakka bu'ootaaf erganiin Saamsoon akka aadde Hayimaanoot Zallaqaan bakka buufaman jechaan dhiyeessuun gaazexaan Riippoorter Itoophiyaa gabaaseera. Aadde Hayimaanoot haga dhiyeenyaatti bulchiinsa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaa dhimma kominikeeshinii ta'uun tajaajilaa akka turan yoo ta'u, kana malees isaan dura ministeera dhimma kominikeeshinii mootummaaf tajaajila oduu Itoophiyaa keessaas hojjetanii jiru. Saamsoon Mokonnon muudama isaaniitiin durattis yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisummaa itti aanaa kominikeeshinii fi quunnamtii idil-addunyaa dhaabichaa akkasumas gargaaraa piroofeesaraa dhimma gabaa fi kominikeeshinii yuunivarsiitii Finfinnee ta'uun hojjetaa turaniiru. Manni maree nageenyaa Yuunaayitid Neeshin koraa rifachiisaa waameen hoogganaa olaanaa dhaabichaa Antooniyoo Guuterees bakka bu'uun Roozmerii Dikaarloo ibsa dhaabichaaf dubbisaniiru. Guuterees tarkaanfii Ameerikaan Veenzuweelaa irratti fudhatteen seerri idil-addunyaa kabajamuu hafuun akkaan nama yaaddessaa jedhan. Ibsichi biyyattii yookaan Veenzuweelaa keessaa tasgabbii dhabuun hammaachuu danda'a. Biyyoota naannichaa irratti dhiibbaa gochuu danda'u dabalataan hariiroo biyyootii waliin qaban irratti fakkeenya kaa'uu malas jedhan. Gama biraan gorsaan nageenyaa UK ta'an Sir Mark Leir Grant biyya isaanii dabalatee biyyoota Awurooppaa biroo ejjennoo rakkisaa keessa jiru jedhan. Miseensi paartii Rippaabilikaan Raandii Faayin pirezidaantichi si'a nama seeraan ala qoricha sammuu adoochu gurguruu to'annoo jala oolchuu nu mariisisuun irra hin eegamu jedhan dhimma Maaduroo irratti yeroo gaafataman. Otoo koongireesiin mariisisee kanneen qoricha sammuu adoochu seeraan ala gurguruun kunneen hundi qabaman turee jedhe. Tiraamp murtoo isaa koongireesiitti beeksisuu dhiisuu sirriidha jedhe. Miidiyaa CNN waliin afgaaffii taasiseen namni wayii akka afaan banu danda'u waan beekuuf jechuun qeeqan. Miseensi paartii Dimokiraatii gama biraan koongireesiin otoo hin mariisinii fi eeyyama otoo hin argatin Maaduroo to'achuun balaa dhufu otoo hin shallagin jarjaraaf akka feetan raawwatee jedhan. Bara bofti nama hidde lootuun nama kajeela akkuma jedhamu bara 2026 Siwiizerlaand qabeenya Maaduroo jalaa ugguruu beeksifte. Mootummaan Siwiizerlaand qabeenya pirezidaantii Veenzuweelaa Niikolaas Maaduroo fi michuuwwan isaa biyyattii keessa qaban akka hin sochoone dhorkeera. Tarkaanfiin kunis yeroo murteen kun darbirraa eegalee akka hojiirra oolu ibse. Kaayyoon murtee kanaa inni ijoon qabeenyi biyyattii akka garmalee hin saamamne gochuudha jedha mootummaan Siwiizerlaand. Adeemsi seera Maaduroo irratti eegalame qabeenyi kun seeraan ala kan kuufame yoo mirkaneesse akka lammiileen Veenzuweelaaf deebi'u akka hojjetu ibseera. Siwiizerlaand bara 2018 irraa eegaltee Veenzuweelaa irraa qoqqobbii keessee jirti. Qoqqobbiin kun qabeenya ugguruu fi namoota 54 irra ugguruu imala kaa'uu dabalata. Qabeenyi Maaduroo Siwiizerlaand keessaa qabu maal akka ta'e bal'inaan hin ibsine. Garuu bara 2021 gaazexaan Siwiizerlaand akka gabaasetti abbootiin alangaa biyyattii maallaqi doolaara Ameerikaa biliyoona 10 ol ta'u Veenzuweelaa keessaa saamamuu ibsanii turan. Dhorkaan qabeenya Maaduroo irra kaa'ame kun hatattamaan kan hojiirra ooluuf waggoota 4 akka turu ta'uu mootummaan Siwiizerlaand ibseera. Maaduroo fi haati warraa isaa mana hidhaa Biruuk Niiw Yoork keessa jiru irraa gara mana murtii Maanhaatan jirutti geeffamaniiru. Achittis himannaawwan irratti banamanii dubbifamu. Ameerikaan sanbata darbe ture pirezidaantii Veenzuweelaa kana to'annoo jala oolchuun biyyaa baasuu kan dubbate. Ergasii gocha Ameerikaa kana biyyattii danuuf balaaleffataniiru. Hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa irraaf qopheeffanne kanaa gammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.